Hagayya kudha sagal bara 2017 akka molte hordoftaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffadhe isinitti hima. Oduu waliin kan isin faana turu ani Misraa Bayaani. Jalqaba irratti hangafoota oduutiin eegala. Balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 13 darbuun himameeti jira. Ajaja waraanaa Israa'el bulchiinsa Naataaniyoo akka waliigaltee nagaa taasisu gaafatanitti jiru. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduuti amma bal'ina oduu kennaa isinitti hima. Dameelee garagaraan hojiileen egeree Afrikaa murteessuu danda'an raawwachuun barbaachisaadha jedhe Profeesar Biraanuu Naggaa. Addunyaan jijjiiramaa jirtu keessatti hojiileen egeree Afrikaa murteessaa danda'an tumsaan raawwachuun barbaachisaa ta'uu ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa ibsanitti jiru. Gamtaan madaallii barnootaa Afrikaan konfiraansii waggaa 41ffaa magaalaa Finfinneetti gaggeessatti jirti. Profeesar Biraanuu Naggaan wayitaa kanatti yeroon amma addunyaan qormaataa irra waan jirtuuf galmaa fi bakka ga'umsa egeree Afrikaa yaaduun murteessaa ta'us himanitti jiru. Dameelee garagaraatiin egereen Itoophiyaa ta'ee Afrikaan haala amansiisaa ijaaruufis tumsaan hojjechuun barbaachisaa ta'us dubbataniiru. Fuulduratti jijjiiramaa Afrikaa hammatee egeree ishee murteessaa danda'an qonna misoomaa hanniisaa fi akkasumas immoo bu'uuraalee misoomaa fi dameen barnootaa irratti hojjechuunis gaafatanitti jiru. Daarektarri olaanaan tajaajila madaallii barnootaa fi qormaata daarektaraa Isheetuu Kabbadaa gama isaaniitiin akka jedhanitti madaalliin barnootaa milkaa'ina barnootaan waliigalaa fi barbaachisaadha jechuunis dubbataniiru. Balaa tiraafikaa mudatee lubbuu namoota 13 darbuun himameeti jira. Naannoo Tigraay godina giddu galeessaa magaalaa Ittoochee jedhamutti guyyaa har'aa hagayyaa 19 bara 2017 ganama naannoo sa'aatii 11tti balaa tiraafikaa mudatee lubbuu namoota 13 darbuunis himameeti jira. Imaltoota 29 irraa miidhaan qaamaa cimaan kan ga'e yoo ta'us awutoobisiin gara Qileetti bade keessaa namoonni 2 baasuufis gargaaraa akka gaafatanis himanitti jiru. Poolisiin sababa balaa kanaan qorachaa akka jiru ibsuudhaan konkolaachiftoonni halkan deemuu fi dhuganii konkolaachisuu irraa akka of qusatanis dhaameeti jira. Oduu wal fakkaatuun naannoo Amaaraa godina Shawaa aanaa Angulaalaa Xarraa akkasumas immoo zoonii Goojjam lixaa aanaa Jigaanuus iddoo laga Lazzaa jedhamu beekamutti hagayyaa 18 bara 2017 balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 11 yoo darbu namoonni 17 irraa immoo miidhaan cimaanis dhaqqabeeti jira. Balaan naannoo Amaaraa godina Shawaa kaabaa aanaa Angulaalaa Xarratti qaqqabee kuni otoo geejjibni hawaasaa Ayiruufii jedhamee beekamu imaltoota 19 fe'ee Dabra Biraan irraa gara Finfinneetti deemaa jiraachuus himameeti jira. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya oduun biyya keessaa kana fakkaata amma oduu biyyaalaa isinitti hima. Baankiin misoomaa Afrikaa waggaatti Afrikaan sababa malaammaltummaan doolaara biliyoona 580 akka dhabdu ibseeti jira. Baankiin misoomaa Afrikaa malaammaltummaa fi daddabarsa mallaqaa seeraan alatti waggaan doolaara biliyoona 580 ol akka dhabaa jirtus ibseeti jira. Akka pirezidaantiin baankii kanaa Dr. Ekniyuun Addisaa jedhanitti qisaasa'ama mallaqaa guddaan kun guddina dinagdee ardii kanaa saffisiisuufis qofa osoo hin taane ba'aa liqaa gara doolaara tiriliyoona 2tti dhiyaatu hammeessaa jiraachuus ibseeti jira. Pirezidaantichi haala kanaan hubboo bishaanii itti dhangala'u guutuu jechuunis ibseeti jira. Afrikaan qabeenya maddisiisuu dadhabuu isheetii agarsiisa jechuunis dubbateera. Akka baankiin misoomaa Afrikaa jedhutti Afrikaan daddabarsa mallaqaa seeraan ala bu'aa dhabiilee fi malaammaltummaa guyyaa guyyaan doolaara biliyoona 1.6 ol dhabuus himeeti jira. Bulchiinsi Israa'el lammiilee ugguraman harka Hamaas keessatti argaman guutumatti gallakkisuufis yaada waliigaltee nagaa dhiyaateefis akka fudhatu ajaja waraanaa Israa'el gaafateeti jira. Ajaja waraanaa Israa'el Leetanaant Jeneraal Iyyaala Zammara humna waraanaa Israa'el injifannoo waliigaltee irra gahuu isee dandeessisuun waraanaa argatteera jechuunis akka dubbatus dhagahameeti jira. Amma haalonni hunduu harka ministeera muummee Benyamin Netanyaahuu irra kan jiru jedhan ajaja waraanaa kun haalli itti ugguramtoonni deebi'an irratti hojjetamaa akka jirus dubbataniiru.
Guyyaa boruu maristoonni naannichaa yaada dhiyeessanii fi Hamas torbee dura yaada dhukaasa dhaabuu irratti waliif galee irratti mari'achuun murtoo akka dabarsus ni eegamas jedhaniiti jiru. Kaabineen Israa'el gama mari'achuuf jiru irratti erga jalqabe baatii kana keessatti lammiileen Israa'el 100,000 lakkaa'aman waraanaan haa dhaabbatu uguramtoonni immoo haa gallakkifaman jedhuun addabaabaayii irratti bahanii hiriira gaafachuunis ni yaadatama. Hiriirri fooramiin maatiiwwan uguramtoota jedhamu boritti akka geggeeffamu jirullee gabaafamaatti jira. Maristoonni gama lamaan Ijiptii fi Kaatar waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyaa 60 erga mallatteeffame booda marsaa lamaan uguramtoonni wal jijjiiruufis wixineen dhiyaateetti jira. Waraanni kun jiraattota Gaazaa miliyoona 1,900 caalan kan qe'ee isaanii irraa buqqisee fi yoo ta'u immoo kanneen 500 caalan ammoo akka hongee fi hamaaf saaxilamanis gabaasetti jira. Egaa hordoftoota fi daawwattoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Oduu waliin kan isin faana ture Misraa Bayaanii qophiin afaan JMN irraa itti fufuu gamkootiin nagaatti.